ولا لو أجايبات تيجي بيسي إن شاء الله ممانتنا نو بلا مسيسين شرمارك ولا لو أجايبات سبي تنسي كيسي كتي أكجت تيسي كوركير قوت إن شاء الله سالين كم بيسا بجي سالي أديمو فين ديما سالين كم بيسا this week okay سالي أباك بيا وقتك أباك ديمو فين جبو فين ديما ayye ni dem ta wonde go ne bije guya to ko guya saliha sagantaran wangari isin go te khanafs dinki sifacha guya to ko guya sala jenne sirnan hawasni khenya masala akon di have khabariye guya avizan garagara wan ta decha saganta ko pesite guya to guya de sala khabajamtu ulfatu fayya hades yenne isile kabdi gari hawasni hunta ufete wanto ko kregote aka intalabadiyati sharmar ko saganta bere to ko peste wangariran isilen abdi goto alota hegere khanarati aka kabatu barbana wansana ka maridan krenu goto barbana tole ningoda kana godu ko fosontin sarian ummato romo bra aka garit saka kabdi rifun tan khani man khisa godu jurun gadim boy de ma ko pitinjira waro bolis khiyto dubatun dage fichature ويتقرتي ربنا متاجر في أرتستي خينا علي برا أقسمت نو جوبنا وندساني ورين لبونجرو في خنجريز جدي إنسان يادن مرة جدي سالي أجر مرة إنسان سيادنا لما تقول جاتوري ندرا سيدو كده بيتو كده كيف تشادين توري أجمعنا خني من خيسا أقول جل إذا يسكسي أكسي إسين كيسافو دوبرتين أكنا نمني جرا خير واسني ماتي أرتستوت الدجرة قالوا أرتستوت تجمع رجو سياساتين رجو عصوماتين رجو جارلاتين وانتو تجمع توجتن أركتشون تجباتي أكتساتو ممتي نمني سورة كسيتي أساليان عمربيتي قوتو ماجم تودا وايد مولو تو بنما بمولو سنني أينو جسيان مكان تو بدو أينو كرادو بتشاتورين بخا سكنتا سلو كأينو كباچورين تو بيا أبان پري نمبر برا لتي مرتين تو ركوا سر كو جتني نم تو كو بكسن أرسا خفلي غاف سندا كوني دي إسين واسم فوتي أو بفتة تو فتة كسي منوتين أرسا دورا وري خفلي أرولو تناولو من خينيو كوان كامني تامت مي كدا كتي كدي بافتي ومن نخون جمچو سنين حواس خينيم مخمي شي ادو واحد أرسا دو خبرتي كنا كو فهمت واحد تبچو دندامتي تناچان ساليان دبچو هون ساليان غلطه سيون كفلو دندي دم كفلون جرو يون في دي ياف كنه في سي انجاتينا تا تكوف توكس تا تكوف تينا دي ايبين كنا مانو أباكا أرملا دون كيسن جنتسي كيسي بوچي كيسي بويا ايبين كنا بر نمي بكنو ولا واني كنو دبيتي واهم دخنه فتيدي بري فما في كنه أكيد الرتو جنورس بيجي وانا سبب البوليسية وانغارينا الرتو جنا جبدو في أبا جبيفت إيران دي بس كيف بدأ جانا بيقادين بريك دوغتو غوفة تقول جرا ناسو يني بيتن كلا نم سيباري ما ها بيا دو غوفة تربنا من كسب ملي من كانوا دبينا كستولتي دوغا تناجا إما خنا كجلو توار راسو قبلو جبدو في أبا جبيفتا نمني خوني أما سلا نمنا الدنيا رنا خطا أبانا كاو ده إنه بروفايل كده كو صورة بفتح كمرة نمت تنفتن غربا ورنيا سني خكرته تيتو كيف ميدا إسافة شافيرا مثل الدنيا كريزن سلما يتوام راجتن إساني كودا بريتن تبتة جنا نكيدن بوليس ميدا را ولي نقطة دي أمو غوته يجمعتو كنا نمنا الدنيا را نقطة كذي قلتمو دورا دوباني ساليا ورني تلفمي شميزة في تيشرت تينا Hamza Sheikh Jabir na gido akati tanacha awo Hamza ko blando ila jela kana kaddu ko blando kidi haso ya kasa ko falji zabar ko to sene me Hamza laka haso ya kara ko falji jira tanacha waye ni fitada gota riya na Absi Abdullah ni fitada abshana ni fitada tanacha malin ji chubar bade wanne ko da mu kabu nama jabafi abbatu jabe fata wanto da dojidan wal kunamna roga daddati wajh radalena obboleti tenya walle isidati samas akata ummanni kuma juruti subscribe godu wonna godu view sida ka gudisanif oromo namne mileni jadam kun kijiba yo khani sin kula shani milena kula shani sin kijiba walle jinniyum da sin katabame jinniyum da sin katabame sa jinniyum da do walin jadam ta tani
Yoo namni miliyoona 60 ta'e maaliif isii tana viyuun isii maaliif miliyoona 10 hin seenne? xiqqaatu. Kana sirratti hojjechuu teenya uummata kana dhiisuun ta'a uummata uslaattaa kana yookaan kun miliyoona 60 irraa 16 gad deebisaa akkasumas akkas ta'u ta'e isin quba qabaadha. Akkas rabbis naa tu jabaan daasilee jaalladha. Abbaan qaba kan gad deebisanii itti yaadamu godhe. Abshir. Kana acha bitadhee jira gadiin buutee maa takkamee ustaadha bisaa. Okay, tokko hin turashi. Yaada obboleessi kiyya jedhe atiif sharmaarkee intala baadiyaa taataniis nama biraas dabaltanii wallahi saalihaadhaaf waan tokko nuti himmaan keessaanis ol dubbisnee sagantaa hachillee haadheeratu ji'allee keessaa ofiitan sagantaa qindaa'e tokko qopheessine haa afeerruuni waan tokko miidiyaa kanaan afeerre waan tokko guyyaa san yuutuubii isiillee sabskiraayib akka godhan advertaayizi gochaatiin waa baay'ee dalaguu ni dandeenya. Yaada bareedaadha hundi sun. Asirratti yaada barataa kanis qabu abbaa haqaa. Wantoota baay'ee kan keessaan haasa'u jira, wanti keessaan haasa'u jira. So nuti jabaan keenya eessa jira, jabduun keenya eessa jira. Akka shamarratti dhugaa dubbachuudhaaf saanii qabna. Nuti dhaloota lafaa dhufaa jiru jabaan keenya nu quba qabaa, nuti jabaa quba qabna. So wallaalaan keenya kun eessa jira, beekaan keenya eessa jira. Saniifuu uummata kana waliif fidannee artistii keenya irraa dheessoo osoo hin taane uummata gurguddaa keenya irraa dheessoo osoo hin taane jala siinee mataa itti qabannee wanta hin beekne irraa barachuu. Wanta baranne san gad deebinee wallaalaa keenyaan barsiisuu, wal tuffatuu dhiifnee, wal xiqqeessuu dhiifnee, addaan wal horuu dhiifnee, wal facaafnee, hara laaluu dhiisnee, walitti deebinee mataa qabannee wantoota baay'ee keessaan mari'annee uummata kanatti gad deebifnee. Ummata keenya yaada kanaa qabna. Lubaan fudhattanii jennee ummata kanatti osoo dhufnee an akka yaada mataa kootitti waan gaarii jedhee yaada. Saniifuu abbaa haqaa keessaan na dubbisi. Sooguu ijaarannee mataa waliin qabannee tokko haa taanu. Maaliif keessaa na dubbisee ta'u waliif dawwalaa jira naati. Naa dawwali maan jenne tarree baatee maa sodaatu ummata. Walumaan dawwalu guyyuu naati. Abbaa haqaa jirri gaarii badeetu. Waasaa biiletti walitti hidhi. So saniifuu osoo qalbii osoo hin taane waa uummataa kanaaf hawwuu qabnu. Waa mataa hin caalaa. Waan karaa nam fadhuun dhufta waan qalbii keessaa qabuun dhuftanii asweer wallaahi laazim wantoota kana qaceellotti irratti hojjechuu teenya akkuma qabaadha. Jabaa fi baay'ee jabaa asirratti affeerree fi yaada isin sabboontuu Oromooti, hayyuutii Oromooti. Nama jabaa duraa qabnu yaada bilchaataa nuuf kan nuti jennetti. Isillee asirratti affeeranii ammoo yaada isii nama dhaggeeffatee lafa dhiisoo osoo hin ta'in gaafa isii waan takka taate bargaa gaafa akkana tokko tiktook irratti akkana jettee osoo hin ta'in yaada isii ammoo maanta irraa fuunee ammoo akka hojii oolchuun. Kana akka gootu sagantaa akka jettetti hangama duubaatiin ati na qunnamee haala limmijeessaa ijoollee biyya jirtu hunda wal qunnamna jira isin hojiis wal dubbisnaa warreen daaspooraadhaa keessaafuu nama akka keetii kanaa jira namoota hedduu jira. Warreen amma Abdullaafaa jira kunoo ijoollee cimta ustaadam saaleen kunoo dhufee as keessa jira. Waa hedduu irratti hojjennee cimtuu teenya abbaa jabeeffate jara keenya gabaabdumatti kanaa cuwaata kan deddeebisu waa hedduu irratti hojjennaa waa hedduu godhuu dandeenya. Kana qofaa miti karuma siitiinuu isiirra sababattee artistoonni marti walleen nama keenyaa waan isaan hojjetan. Gara tokkotti dara keenya waa hedduu dalaguu dandeenya. Akka baay'ina keenyaa dalagaan jiru hojjechuun dirqama keenyaa fitaddeeni. Ustaadam salaamu alaikum. Nasalama dobbaakaa jimee qotu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كم جرت نمط خينيا كقاري سالياتينيا أباكا قداورمو دبينا خيا عبد الوهاب لقبتي شرماركي كم جرتن نجا الحمد نجي جرى هنا استاذ سا وأنت خلني في تيتين لبوتيان كنا سالين نافلتو أبا مناتين تاجنا أنا كذا كفر خنا ندوت يجلا تيسي ما كذا كفرت لكن مرة الدنيا تنراني خجمة بريدة نجيب بيتا خجمة بريدة خنا نقبل جيسا خجمة كلما خجمة توكو خجمة فوقتها في خجمة بريدة جرا ما خجمة هانيا نوفا حلالا وجتاني هانيا نوفا انترنت خيسان خنا چندن ديني هانيا نو لبوتيان لا جرا خينيا وان تكر سليم سنسنين mananjaartu saalihaan nama seenaa qabu nama seenallee beeku
أنا كان ما حمزة شيء جابرتي قافنين ساليا تنكسي فتيو جراته قافا إسين نوبا أمتا نوبا برد أيتي خلاص نمني سينا أو في حلالتي بربادو جون دبين سن دبي لافتي متي بيخا نما سينا بيخوان سن أوبتا نعم namni gari gari karmatti akka arabaa wajji wanni jechuudhaaf dhayiteetti fakkaata seenaadha qabna lafa sanii seegale wanni hundi namni akkaataatti waa ibsatu qabaa akkaataatti waa himatu qabaa akkaataatti waa dubbatu qabaa nama walaloon firraa buqqaasee danda'uu jira nama lolaan firraa buqqaasee danda'uu jira nama gari gari immoo kanuma gartee osoo ju'uu du'uun jira beeka. Wanni nuti beekuu qabnu jara keenya irra guddaa waan takkitti tana qofaan uummata keenyaaf dhaamaan. Ijoollee teenya bakka nagayaan jiraatan dhageeffadha. Waan amma nuti asirraa jejjennu kana waan amma nuti gartee lafaa kaanee saaliyaa teenya marree teenya ajabeessu nu yennu kana isin yeroo dheeraa dura bira qotte yeroo amata dheeraa dura zamana dheeraa dura ummata gargaaruu keessatti dhageeffata kanaaf naaf sabbaa akkasii miti laal yeroo lakka akkasii miti hamida ummataa jabsin dhageeffata dhimma saaliyaadhaa kana lallisuun isin hin barbaachisu addaan facaa jechuukiiti ustaad Hamza lakki abbaa kaa fichisiin mee dhaabbataa haa waan bareedaa jechuun deema fichisiin wanni nin jecha jiru bara waan biraatii miti naa dhageeffadhu nama gargaaruu keessattis ana akka Hamzaa Sheikh Jaabiritti saaliyaan maal Oromoof goote onaan jette takka takkattiin siif lakkaa'u eenyu nama hagam takka gargaarte eenyu gargaarte maal irratti gargaarte gaafa kam rakkataa meeqa bira dhaabbattee waan jiru kana hunda harkaa hin qabu. Maaliif harkaa qabdaa yoo naan jette nama keenya kana hunda kamtu nama fiitiif nama fiitiif quuqamaas adda baasuudhaaf yeroon akkana jiru wanni hin ta'in akka namu Hamzaa waa hunda harkaa qabaa jettanii akka biraatti nan laalina. Wanni amma isin jettan kun yaada bareedaa yaada isii jabeessuu yaada isii ciccimsuu ammoo wanni takka isaan godhan artistoonni Oromoodhaa laafina tokko qaban. Haasirraa uummanni ciccimaan gurguddaan artistoonni addunyaa TikTok banatee jiru isaan dalagaa nurraa hin dhumne akkamitti TikTok dhufan. Social meediyaalee gari gari. Laki lasaa nyaata ijoolleen hin jee. Atillee fooloon godhaa nama hedduun fooloo godhaa. Anaatu isin arga malee nan argitanii isin nin qabaa bar. Dhufanneetiin taa'aa jeeqa. Lakkii dirruma bee waa hedduun maxxansaa ol agarree. No Facebook irratti hin beeka asirratti hin beeku kaan asirratti as dhufuun keessanis bareeda. Osoo gartee aappiin kanarratti xiqqaa jiraate keessa jiraachuu qaba namni kee. Osoo aappiin kanarratti xiqqaa jiraate keessa jiraachuu qaba wal quba qabaachuu qaba. Wanni ammoo nuti beekuu qabnu sinsinni manan jaartuu san qofaa hubannu. Irra guddaa hayyoottanii fi ciccimoo Oromoon qabdu eega isaan du'an aboo ilmaan ebaluutii waan akkanaa godhaaf jechuu takkaa jira. Wanni waan sanirra mataa kiyya naga cabsan jirtu hangaarraan tana. Aboo ilmaan ebaluutiiti haa gargaarru waliin jaan. Wallaahi ani du'ee ilmooti yana duubaa namni sumunii waliin qabuufirra dhala dhabee addunyaa irraa godaanuu turanaa wayyi. Akka wallaahi. Namni keenya wanni inni dagate. Oromoodhaaf osoo sa'aa 24 dalaguutiti addunyaa tanarraa eeganni kute qofa if yaadata. Gaafa if yaadate ilmaan isaa lafatti hafan. Har'aan tana ilmaan uummata gurguddaadhaa meeqaantamtu shuuroo goggoyduu nyaatee laphee goggoydee obboleeyyan. Jarri san bar silaa ka'anii naggaadee gurguddoo ta'uu danda'anii bar. Naggaadee gartee Taayiwaanii fi Chaayinaa fi maarree jidduu deddeemtu.
ni beekti Saaliyaan uummata gurguddaa kana ta'aniiti har'a biliyoneroota ta'uu danda'an biyya Itoophiyaa keessatti. Wanni inni garuu isinii dhaamu ilmoon teessan hidda keessan kan isin duubatti hafu waan ta'eef yeroo hunda ilmaan keessan irratti dalagaa please. Namni kana kan gadiin boodee ma jara keenya taa'ee naan jettanii nama ala na'ee gujjira gadiin baa ustaada takka ta'ee gata kame nama ala na'ee gujjira xiqqoo taa'ee na teessee jettanii naaf sidee gata jara keenya walitti dachaana sharmaarkee fi saaliyaa na kunnama wanni jettan namni kun saaliyaan gargaarsan feetu dhugaas nima. She live a standard life jiru gaarii jiraachaa jirti. Jiruun aan Ameerikaa jiru isiitu jiru gaarii jiraachaa jira. Jiru biyya bakka jiru biyya ambaasni beeti jiru wanta beeti. Saaliyaa gargaaruudhaa miti. Eeshiidhaaf siif jirraa goota keenya ni jabeeffannaa sagantaa agartee bareedduun baadiyyaatii fi Sharmaarkee Adam Abdulwahab akkasumatti gadaa isin fiddan tun isinirraa hin dhagee sagantaa bareedduudha isin keessatti hirmaadhaa sagantaa isin qopheessan keessatti dandeettiin qabuun namoota biraallee hirmaachisee isin hojii hirmaadhaa jabduun teenya mallee jabduu nuufaa jiraattu siboota jirraaf shirji tanumaan jechuu barbaada baggitii barbaadanii na qunnama isin warreen gartee sagantaa irraa qabdan na qunnama isin biraa jira. Barbaadanii miti abbaa haqaa osoo gite barbaadanii tasoo ta'een akkuma barreesse si ergisanitti barreessin argite si ergisanitti. Tole ni godha. Ni godha. Saaliyaatiinya si jaalannaa si kabajnaa nagaannaa ture. Sharmaarkee Adamatillee si jaalannaa si kabajnaa nagaannaa turi warri mana kana gubbaa jirtan marti keessanuu kabajamaa ulfaadhaa nagee tura. Nagaa sabbaa gaafa Abbaa karaa bilisnis galateeffannaatillee galatoomis jenna galatoomi beeyta Hamzaan afaan inni itti ibse anaaf bareechee gaariitti isin ibsa inni wanni jechuun malee hammeenyi biraa osoo hin taane inni hanga isaan isinitti muuxata jechuu fi irraa hir'isee isiniif hime anaaf waan inni irraa hir'isee isiniif hima wanni inni jechuu barbaadee waan biraa osoo hin taane Saaliyaan waan kana hunda bira kuttee jirti fayyaadee jabaadhuu si jirraa akkana kana afaan hin jaan kana osoo hin taane isin nama hojiidhaan garsiisuu turee fi itti nama sankeessa turee sankeessaas jiruudha. Kanaaf artistoonni keenya immoo teekinooloojii jala deemuu qabanii akka amma Saaliyaa nama dhuftee nu hojii seentee hirmaattee kanatti gizee hunda artistoonni hundinuu as keessa seenanii dhimma hawaasaa nu wajjin wal mari'achuu qaban waan jedhu irratti xiyyeeffate malee waan biraa tokkolleen akka haasoo isaa keessa hin jirre Saaliyaan akka gaariitti hubatti keessaafuu waan namni Hamza haasoo isaa bare ni hubata jedheetii yaada. Hamza gaafiin an si gaafachuu barbaadu Saaliyaa isaan akkuma reefu ibsitetti reefu hojii isiidhaa kan isiin gibsetti daleebisaniif waan isiin ibsitee jira waan isiin waan san gooteef qabdii waan jetteetu jira waan san isiin muuziqaadhaan ibsite ati immoo haasoo beeturraa itti deemuu ibsimee walumaan dhiifama yoon ta'an gorees ga'a. Galatoomi Sharmaarkee Khiyyalaal ani durumarraahu gaafumaa ijoolleetu sheekkoon jaaladha. Mee wayin isinii maa dhageeffadha. Namni hoggaanii fi waan haa himu ijoolleen ni deddeemtii miti anaayyee guddoolee jalaan ta'a. Sheekkoo naa himaa. Sheekkoo tanaan fadha akka maaliif jennaan sammuu xiyya keessattiin akka filimaan laala waan san. Wanni san maal na goote mi'uut godhadhu malee kaatee wanni san maal na goote akkaan gaafaan ani kara gartee ijoollummaarraa ol ba'ullee seenaa hordofuu na goote lakkaa duraanumaan seenaa fadha wanni ni waan san tuqee bira qotee fi seenaa teenyata achi jirtuun beekaan. Sigalee seenaan teenya achi qofaa miti ilaa Baabilooniin walitti hidhaadha. Baabiloonii fi namni seenaa beeku ni beeka. Maaltu seenaa Baabiloon gaama isiniif tuttuqee wanni jechuun fadhu seenaa Baabiloon keessatti maaltu jira seenaa Oromoo keessatti maaltu jira hanga gartee lafa Iiraan keessa gaafa deemnu
Oromiyaa University waan jaamu jira takkaa namni dhaga'uu dhabuu malta. Seenaalee gurguddoo dhedheertuu qabdi Oromoon. Yoommoo waan kana himnaaf jenne alla Oromoon fi biyya dhabdee ati tabiraa biyya biraa teenya godhuu feetaa si jaallata afaan. Uummata keenya kan akkatti waan kana qabdaa jettee dhugaakeeti waan saaliyaan daqiiqaa 5 keessa ibsuu barbaadde san ati akka siigalee anabdii guddaan qaba sanumaa fi atu dubbii san xuyitee irruma xuyitee akka bira hottu fedheeti malee akka bal'ina no lakki nin beeka lafti san eenyuuti waan jiru as keessatti mee xiqqoo haala geeniif lafti tam isin jidduun jiddu seeni cimina Hamzaa bakka kanatti maaliin beektaa sirba Nuubiyaa san gizeen hojjedhu waan if danda'e qabaa jechuu afaan Arabaa osoo hin taane afaan isaaniittis fe'isa jira. Afaan dubbatan kabiraa qaban if danda'an uummanni san warra kuushii isaanii guddaadha nu waliini akka Oromootti jechuu. Ijoollee wajji hojjedhe sana uummanni Nuubiyaa achi jiru beekadhu akkuma Oromootti aktivistii qaba. Qabsoorra jira. Achi jirtu sirriitti waan isaanii kana waan beektu natti hin fakkaatu. Akkumaan achi turettu waan hin duraan beeku irratti waa hedduu takkaan hubadhee waan pilaana hedduu takka waliin lafa kaayyannee deemnee ijoollee mucaana hojii sirbee magaalaa keessa jiru Kaayiroo keessa qofa osoo hin taane biyya isaaniitu jira. Achi hunda deemnee akkaataa aktivistoonni isaanii itti hojjetan sirbii hojjenne sanuu wanni sirbu Nuubiyaan tun biyya isaaniitti irraa dubbatan sirbi sun sirba duraan sirbame waa'ee seenaa isaaniiti. Ani warra Nuubiyaati lafti tun tiyyaa Nuubiin dhiiga kiyyaa kana jeeti siyaasaaf danda'e sirba san baay'ee jaalatanii sirba baay'ee guddaadha isaaniif. So amma anis Oromoodhaa jeeroon hin dubbadhu san waa'ee keenya lamaan waa'ee kuushirraa bakki itti hojjennes bakka isaan ripireezent godhu keenyaas ka keessa seeni asirraa amma karaa baale keessa waan jiru waan dur history qabu faadha keessa jira jechuu. Amma kana Hamzaa bakka kana laalu isaatti waan hin dinqisiifadhu tokko maaliif jennaan Oromoon bakka san hin agarre sirba san namni hin hubanne namni keenya hogguu sirba dhaggeeffatu yeroo hedduu waan toota sirboota kiyyaa miti sirboota baay'ee ciccimaa jira kanuma bahaa jiru keessaahu waan laallu waan keessaa akkasitti hubannee laallu irratti xiqqoo dadhabina qabna. Amma kana warri duraanii ni beekamu warri sirba beeku kadur sirboota akkanaa kana hedduu dhaggeeffatan ni beekan sirbi tokko maaliif deemaa ni beekan. Dhaloonni ammaa garuu xiqqoo waan san irrina qabanii aktivizimii jechuun waan ifii jaalatuun naashinaalizimii jechuun biyya ifii jaalachuun seenaa ifii jaalachuun wantoota akkanaallee diippilii ilaaltee maaliif dalagame wanni kuni animmoo maal godhuun qabaa waan kanarratti amma nama waa'ee Nuubiyaa waa'ee Kuush waa'ee lafoota kanarratti seenaa wahii qoratee hojjetu isinumarraan eega amma akkanam tokkotti jechuu dhalootuma kanarraa kanaaf hojjanna karaa artiitiin amma inni waan kana hubateet irraa dubbatutti jira jechuudha. Sirbu kun irraanfatamee akkamitti yaadateetu ammas ajaa'iba natti beekadhu. Hamzaan waan karaa miti kabiraallee ni yaadata inni irraanfatu. Anis bakka isaalee walumaas dubbachuu barbaadde kana kuush waan jiru lafti san kuushii waliin qabna waan jiru san dubbachuu fedhe atiitu gaa dubbate Hamzaallee kana akka silaa Hamzaan akka dubbatuun fedhee ture akka keetii kanatti akka bakka naa ibsu fedheetiin Hamzaa kanaafin waan jechuu barbaadeeni. Hamza gaafii biraa Saaliyaaf qabdu carruma kana fayyadamnee mee Saaliyaa teenkii waa jennuni. Galatooma hundi keessanuu jara keenya. An Saaliyaa gaafii takka qofaan gaafan. Saaliyaa teenya jecha sadi qofaan naa deebifta jecha abbaa sadi qofaan. Oromoon atiif maali?
jecha sadii jecha sadii bira naaf hin kuchiftu. jecha sadii qofaan Oromoon atiif maal akka taate nu ibsi siin jaamsaan kun Saaliyaa bira laafa. haadha abbaa fi ilma Galatu. Arabbi raaffataa kun dhufee adeeroo ani birraa si dura jeen jira. Komaan isa jalaa dhageessiiti. ilma namaa kanarra hacaaluudhaa hin jiru ani beektee yoo waan hin jiraanne Oromoon qabdi waan ta'eef. Lafti san ta'e eenyuuti waan jiru as keessatti mee xiqqoo haala geessiif. Lafti tapha. Isin jidduun Ayaan gidduu seeni. cimina Hamzaa bakka kanatti maaliin beektaa? Sirba Nuubiyaa san gizeen hojjedhu waan if danda'e qabaa jechuudha. Afaan Arabaa osoo hin taane afaan isaaniittis fe'isa jedha. Afaan dubbatan kabiraa qaban fe'if danda'an uummanni san warra kuushii isaanii guddaadha. Nu waliin akka Oromootti jechuudha. Ijoollee wajji hojjedhe sana uummanni Nuubiyaa achi jiru beekadhu akkuma Oromootti aktivistii qaba. Qabsoorra jira. Achi jirtu sirriitti waan isaanii kana waan beektu natti hin fakkaatu. Akkumaan achi turettu waan hin duraan beeku irratti waa hedduu takkaan hubadhee waan pilaana hedduu takka waliin lafa kaayyannee deemnee ijoollee mucaana hojii sirbee magaalaa keessa jiru Kaayiroo keessa qofa osoo hin taane biyya isaaniitu jira. Achi hunda deemnee akkaataa aktivistoonni isaanii itti hojjetan sirbii hojjenne sanuu wanni sirbu Nuubiyaan tun biyyatiyyaa biyya isaaniiti irraa dubbatan sirbi sun sirba duraan sirbame waa'ee seenaa isaaniiti. Ani warra Nuubiyaati lafti tun tiyyaa Nuubiin dhiiga kiyyaa kana jeeti siyaasaaf danda'e sirba san baay'ee jaalatanii sirba baay'ee guddaadha isaaniif. So amma anis Oromoodhaa jee yeroon hin dubbadhu san waa'ee keenya lamaan waa'ee kuushirraa bakki itti hojjennes bakka isaan ripireezent godhu keenyaas ka keessa seeni asirraa amma karaa Baale keessa waan jiru waan dur histirii qabu faadha keessa jira jechuudha. Amma kana Hamzaa bakka kana laalu isaatti waan hin dinqisiifadhu tokko maaliif jennaan Oromoon bakka san hin agarre. Sirba san namni hin hubanne. Namni keenya hogguu sirba dhaggeeffatu yeroo hedduu waan toota sirboota kiyyaa miti sirboota baay'ee ciccimaa jira kanuma bahaa jiru keessaahu waan laallu waan keessaa akkasitti hubannee laallu irratti xiqqoo dadhabina qabna. Amma kana warri duraanii ni beekamu warri sirba beeku kadur sirboota akkanaa kana hedduu dhaggeeffatan ni beekan sirbi tokko maaliif deemaa ni beekan. Dhaloonni ammaa garuu xiqqoo waan san irrina qabanii aktivizimii jechuun waan ifii jaalatuun naashinaalizimii jechuun biyya ifii jaalachuun seenaa ifii jaalachuun wantoota akkanaallee diippilii ilaaltee maaliif dalagame wanni kuni animmoo maal godhuun qabaa waan kanarratti amma nama waa'ee Nuubiyaa waa'ee Kuush waa'ee lafoota kanarratti seenaa wahii qoratee hojjetu. Isinumarraan eega amma akkanam tokkotti jechuudha dhalootuma kanarraa kanaaf hojjanna karaa artiitiin amma inni waan kana hubateet irraa dubbatutti jira jechuudha. Sirbu kun irraanfatamee akkamitti yaadateetu ammas ajaa'iba natti beekadhu. Hamzaan waan karaa miti biraallee ni yaadata inni irraanfatu. Anis bakka isaalee walumaa as dubbachuu barbaade kana kuush waan jiru lafti san kuushii waliin qabna waan jiru san maan dubbachuu fedhe atiitu gaa dubbate Hamzaallee kana akka silaa Hamzaan akka dubbatuun fedhee ture akka keetii kanatti akka bakka naa ibsu fedheetiin Hamzaa kanaafin waan jechuu barbaadeeni. Hamzaa gaafii biraa Saaliyaaf qabdu carruma kana fayyadamnee Saaliyaa teenkii waa jennuni. Galatooma hundi keessanuu jara keenya. An Saaliyaa gaafii takka qofaan gaafan. Haaya. Saaliyaa teenya jecha sadi qofaan naa deebifta jecha abbaa sadi qofaan.
Oromoon atiif maali? jecha sadii Jecha sadii bira naaf hin gochiftu. jecha sadii qofaan Oromoon atiif maal akka taate nu ibsi siin jaamsaan kun Saaliyaa bira laafaa. haadha abbaa fi ilma Galatu. Arab bira haffataa kun feeteeroo ani birraa si dura jee jira. Komaan isa jalaa dhageesseeti. ilma namaa kanarra facaaluugaa hin jiru ani beektee yoo hin jiraanne Oromoon qabdi waan ta'eef